tiwutarii dura banadhee jira waan ta'eef tiwutarii dura nin qaba waan ta'eef iddoo kana keessa dhaqee isinitti mul'isaa jechuudha. Iddoo kana keessa seenee isin immoo pilaastorii irraa buufattan tiwutarii pilaastorii irraa buufattanii kaatanii amma akkaataa ana amma bantanii jechuudha. Kun tiwutariidha. Tiwutarii irratti tuqa. Tiwutarii lama akkasii of itti fayyadamuu barbaaddan illee waan akkana kanatti appilikeeshinii kana banattanii itti fayyadamuu dandeessan jechuudha. Asitti kun akkuma argitan kana irra tuqxanii isa sana jechuudha. Isa kana irra tuqxanii create account kan jedhu san jechuudha. Name jedha maqaa keessa isin gaafata. Mee amma maqaa kiyyaan bana mee boontu jedha haadhiisu. Asitti immoo point ani lakkoofsa keenya gaafachuu jira. Lakkoofsa keetti goota jechuudha. Kun akkanatti akkuma isin argitanii lakkoofsa keetti gootee jira. Date bakka jedhu kana tuqxanii bara dhaloota keessanii akkasitti gootanii jechuudha. Asuma kana irra oftanii inuma isin yaa banamu dantaasaati akkuma argitan godha. Inuma isin yaa banamu malee next kan jedhu kana tuqxanii amma next kan jedhu kana tuqxaa asumatti jechuudha. Amma kanatti naaf bahee jira boontu jedhee akkasitti naaf bahee jira. Ammas asumarra tuqee naan jedhee edit bakka okay godha jechuudha. Okay godhee inni jedha jechuudha. Asitti immoo akkuma argitan asitti akkaawuntii na gaafataa jira. Akkaawuntii isaa naaf dhufee jira asitti jechuudha. Isa kana itti guutaa jechuudha. Kun akkuma argitanii akkaawuntii isaa itti guutee jira. Amma next jedhee tiwutarii keessa seenaa jechuudha. Asitti paaswoordii na gaafata. Paaswoordii immoo hanga 8 guutuu qaba jechuudha. Kun akkuma argitanii paaswoordii hanga 8 itti guutee jira. Hanga 8 jechuudha. Akka qubee 8 jechuudha. Qubee 8 kana osoo hin taane yaani dijitii 8 jechuudha. Itti guutanii san booda immoo next gootan. Akkasitti isin banamee jira. Profaayilii isin gaafata. Isin profaayilii keessa seentanii irra keewwattanii jechuudha. Akkanatti asitti tuqxanii san booda kan gubbaarra kan osoo hin taane kan jalarraa kana tuqxanii akkasitti isiniif dhufee jira. Kun gubbaa kanarratti tuqxanii san booda akkasitti profaayilii irra isin taa'eera. Isin immoo next gootanii asin immoo waan yaaddan jedha waan isin barbaadan irra kaa'u waan barbaadan irratti warratti barreeffachuu ni dandeessanii jechuudha. Nama fakkeenyaaf ani abdattu rabbi jedhee jira. Isinitti mul'isuuf waan ta'eef isin immoo waan barbaadan irra kaawwachuu ni dandeessanii jechuudha. Amma san booda immoo iddoo kana tuqxanii akkanatti tiwutariin keessan isiniif banamee jira jechuudha. Isiniif banamaa jira. Akkasitti isiniif banamaa jira. Asin nama aad godhuu barbaadan follow namaaf godhuu barbaadanii ni gootanii jechuudha. Fakkeenyaaf akkasitti san booda immoo asin follow gootanii yeroo follow gootan immoo akkam goota isinitti fakkaate
as keessaa tokkoon filattan jechuudha. Yes akkana akka gubbaarra geenaariin kan jiru san filadheen jira. Amma akkasitti keessa na seensisee jira jechuudha. Kunooti akkuma argitan kan akkasitti isiniif banamee jira. Ammoo yoo filoo yoo namaaf goota nama fakkeenyaaf isinitti mul'isa. Filoo yoo namaaf gootanii amma nama keenya kan Jawaari kunooti. Kan Jawaari mee filoo godhee akkaataa filoo itti gootanii akkaataa yaani barreeffamni nama sanii isinitti dhufaas immoo filoo gootanii as tuqxanii san booda immoo eega filoo gootanii booda akkasitti tiwuteriin keessan isiniif banamaa jechuudha. Obsaan eeggadha sababa kan kiyyaallee waan dadhabaa ta'eef. Amma fakkeenyaaf filoo yoo gootanii amma asiin tiwuterii kee kan duraa san keessa seenee haa isinitti mul'isume. Simee asiin barbaaddanii qamariyaa naafsa bilbilni jalaalla gara waan ta'eef qamariyaa ganama kunooti kun tiwuterii kiyya akkamiin akka filoo gootan isinitti mul'isa. Asiin eega filoo gootanii booda iddoo bilbilaa kana tuqxanii iddoo bilbilaa kana akkasitti tuqxanii isa achirratti ofii irra jira. Amma akkuma argitan kana asiin ofii irra jira. Isa kana oonii irra deebisa. Dhiifama bilbilni allagaa jira. Isa kana asirratti deebisa. Kun asitti akkanti eeyyoo raayitiitti ta'e bareedaadha jechuudha. Wanti namni poostii godhu namni isin barbaaddesu wanti poostii godhu isiniif dhufa waan ta'eef. Kasii nagaan naa tura. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.